Maali bultii lamaan kan jalabatti mataatiin bilbilli keessa cufaa ture. Akkanan geessu jedheen akkan maal ammasitti hojii yaa'eera? Amma maal jedhu natti yaa'eera. Biyyoota lamaan kanatti boqonnaan natti yaa'eera. Jechuun bilbilarree nu bilbiluu qabdaan turre. Galata Waaqayyoo. Maali? Maali mata? Waajjira keessaruun barbaada. Maali? Guddina barbaada. Jechuun bariisa. Addana keessatti deemgadda waan hundumaa dubbanneera. Waan hundumaa bultii lamaan kana keessaa akka raawwatamu waniyyuu abdiin qaba hunduma isaayyuu. Maaltu raawwatamu abbo Gurmu? Haalli sirraa'u qabu haalli walii galteen ibame sanaatiin jechuudha. Waan hundumaa ani akkan sirreessuuf riiskii isaa hundumaa ana akkan fudhadheeru hin beektan. Akkamitti sirraa'u abbo Gurmu? Sa'aatiin jechaa jira bara. Amma kana amma gara xumura ga'eera. Sa'a 24 keessatti waan hundumaa nan seeqama. Ati mee daa'ima aannan irratti san taate akkam? Callisteetuma yeroo dheeressita malee waan tokko furmaata waan na kennite jiru. Kanaafuu ani immoo dootti haqaan hojjetamuun deemee hojjedha. Amma hojjechaa jiru sa'a 24 keessatti waan hundumaa.
Bari itu orang yang jualan dengan dulu. Hakim apa jadi? Iya. Amma ini dua orang jadi. Hari hati mana kau ambil tu kau ada? Kau. Malli beramat jadi. Tiba kau? Berapa besar? Bona ini saya nak jadi saya sabah kemana? Esam kawan dulu. Saya juga mana nak kawan dulu. Tidak. Wahai aku beri surat rawat mana? Iya, aku mabik kamu. Bari su Ahmad kan jiram. Hojjeta waajjira kana kan ta'e haalaan beekamne namootaan beekamne yakka irratti raawwatanii waa'ee kanaa irratti haasa'uufi. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee waajjirri keenyas baay'ee gaddeera dhugaan jedha. Haasa'uun hin danda'ama hawaasa. Obbo Borisoo waajjira kana keessatti maal? Gaheensaa itti gaafatamaa kuusaa meeshaati. Suurti kafeen keessan akkamidha? Jechuun lafa hojiitti moo lafa hojiittiin alatti? Ta'ee hojiin alatti. Maaligaa ani reessa hawaasee hojii keessa malee hojiin alatti ree badaan beeku. Obbo Borisoon waajjira kana keessatti nama walitti hinfatanii hin qabu? Nama gaarii, nama hojii isaa qabu. Inni wajjin iyyuu nama walii galtee irraa kana. Waajjirri keenyas kanaan gadda isatti dhaga'amu dhugaan hin jedha akkasii jedhe isinitti ibsuu danda'a. Obbo Borisoon waajjira kana keessatti nama walitti hinfatan qabu? Waajjira kana keessatti namni Barisootti aanu eenyudha? Itti himuu dandeessu? Barisoon hundumaa wajjin walii gala bara. Eenyu hojjettoota hundumaa wajjin akka obbolaatti waliin jiraata. Dhugaa dubbachuu jechuudha. Unuun nu miidheera manni addana keessatti kana ta'uunsaa unuun nu miidheera. Garuu namni akka hiriyyaatti waliin addaan hin baane tokko namni tokko jira. Namni beenyaa jedhamte. Beenyaa? Beenyaa. Amma argachuu dandeenya? Ammarree bultii sadiif boqonnaa fudhatee baheera. Isa booda yoo dhuftan argachuu hin dandeessu. Galatoomaa. Tole. Rabbi gaariidhaan jirtu haala biyyeeffatti. Lakki dhimma wayii qabadhee kan Akkasii. Haala gaariidha. kan itti barbaadees wayii kan dhufu poolisoota daandii irratti argeen ture. Eessaa deemu jechuun maali? Jechuun waa'ee Barisoo qorachaa jiru. Akka rafatee dhufanii deebi'anii seenii si barbaadanii turanii. Ati seenii jennaan akka Hamma ammaa ta'uu irra hin geenye jechuudha. waan argataniidha natti fakkaatu. Otoo argataniiru ta'e waan dhufan natti hin fakkaatu. Waa'ee kanaatii adeemanii jechuun odeeffannoo funaannataa jiru natti fakkaata. Kanaaf asirratti. Karaa funaanti? Hojii harkaa qabattee jira.